Ayyaana Faasikaa sababeeffachuun hooggantoonni sadarkaa hojii adda addaa irratti argaman ummataan baga nagaan geessan jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Ergaa isaanii kana gutummaatti dhiyeessuun rakkisaadhaa ulfaataadha waan ta'eef ergaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ayyaana sooma hiikaa Faasikaa sababeeffachuun ummataaf dabarsaniin akka taanutti isin dhiyeessaa. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniifin kabajaan isin affeeree turtii gaarii. Yesus Kiristoos rakkinaa fi du'a, miidhaa fi malaammaltummaa, si'oolii fi awwaala injifachuun ka'uun waggaa waggaan yaadatamaa jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsaniin. Ayyaana kana dura torbee dhukkubbii dabarsineerra. Torbeen dhukkubbii qormaata, rakkina, gantummaa dabarsanii wal kennuu, hidiraa fi hammeenya kan itti yaadannudha. Torbee sobni moo'aa dhugaan injifatamaa fakkaatu hedduun wareegama sodaachuun dheessan, tokko tokko immoo lolaa darbuun fudhataman, kanneen biroo dambaliin iyyartuun foo'amanii muraasni immoo dhukkubbii hunda darbuudhaan guyyaa du'aa ka'uu Yesus Kiristoos argan jedhan. Kanneen fagoo fi dhiyoo jiran iyyaa ololaa fi oduu sobaan magaalaa hunda injifatan, warri guyyaa Hosaa'inaa deeggarsaaf ba'an guyyaa 3 booda mormuuf yeroo ba'an homaa itti hin fakkaanne. Deeggarsii fi mormiin ture hundumtuu faayidaaf malee dhugaaf hin turre. Hundumtuu dhugaan wal dhaban turan. Diinonni keessaa fi alaa yeroo biroo du'aaf barbaadaman dhugaa fannisuuf hiriiraniiru. Dhugaa namoonni hin hubanne tokkotu ture. Dhukkubbiirra du'aa ka'uutu caalas dheeratas. Guyyaan dhukkubbii 5 yoo ta'u, du'aa ka'uun garuu dachaa 10 caala. Qormaanni guyyaa 5 gatii guyyoota 50 qaba. Dhugaatti iyyi, shororki, rakkoo fi dhamaatiin torbee dhukkubbii nama ilaaleef fayyinni kan dhufu hin fakkaatu. Fayyinni garuu kan mirkanaa'edha. Caalmaatti mirkaneessuu kan danda'an kan akka Yohaannis cichoominaan dhaabbatan qofadha. Itoophiyaan qormaata keessa darbaa jirti. Garuu biyya qormaata keessa dhaabbattee miti. Kan qormaata keessa darbaa jirtudha malee. Waqtiin kun Itoophiyaaf tibba dhukkubbii ta'uu mala. Wantoonni 4 garuu dhugaadha. Kan jalqabaa dhukkubbiin Itoophiyaa gabaabaa ta'uu, lammaffaan gabaabaa ta'us cimaa ta'uusaa, sadaffaan Itoophiyaan dhukkubbii darbuudhaaf biyya humna qabdu ta'uu, afraffaan dhukkubbii yeroo gabaabaa booda qananiin yeroo dheeraa kan dhufu ta'uu hubatamuu qaba jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Cabiinsa barootaa yaaluuf wayitii kaanu daandiin salphaa ta'uu hin dandeenye. Qaamoleen Itoophiyaa jechuudhaan maqaa ishee faarsan hedduu turan. Kan ishee waliin dhukkubsatan garuu muraasa qofa. Yeroon dhukkubbii gabaabaa ta'us daran cimaa ta'uu ni beekna. Itoophiyaan dandeettii dhukkubbii darbuu qabdi. Kana duras qormaatawwan hedduu dabarsitee jirti. Hooggansa yaaduuf, jaalatuu fi du'uuf qabdi. Ummata kaayyoon gatii kaffaluufis qabdi. Qabeenya kuufamaa hedduu qabdi Itoophiyaan. Deeggarsi Hosaa'inaas ta'ee mormiin jimaataa imala keenyarraa nun gufachiisu. Dhugaa jiru qofa hordofnee imala keenya itti fufna. Kanaanis dhukkubbii gabaabsinee yeroo qananii dheerettina jechuun ibsaniiru. Baga ayyaana sooma hiikaa nagaan geessan. Ebila bara 2016. Ergaa baga keessaniitiin dhaamsa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ummataaf dabarsanidha kanan isin dhiyeesse. Kabajamtoota hordoftoota koo, odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniif kabajaan isin yaadachiisa. Turtii gaarii.